Ashamaa harka fuunii kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeerra. Jawaar Mohaammed dhimma kitaaba isaa haaraa hin gaabbu jedhu ilaalchisee Awurooppaa daawwachuuf jedhame. Kanumaan akka lakkoofsa faranjootaatti muddee 26 bara 2024 irraa eegalee hanga amajjii 5tti biyyoota Awurooppaa garaagaraatti imala taasisuuf akka ta'e fuula feesbuukii isaa irratti beeksiseera. Biyyoonni kunneenis Jarmanii, Neezerlaand, Firaans, Noorweey fi UK ta'uun ibsameera. Jawaaritti dabaluun akkuma daawwannaa Awurooppaa xumureen fuula isaa gara Ameerikaa fi Kaanaadaatti akka deebisus ibseera. Guyyaan eebba kitaabichaa Keeniyaa Naayiroobiitti qabamee ture hanga ammaatti guyyaan ifaa akka hin beekamnes dubbatameera. Ilmaan haadha takkaa wal ajjeesanitti geeraruun Oromoon gammadu hin jiru jedhan Birgaadeer Jeneraal Haayiluu Gonfaam. Ilmaan Oromoo qe'ee fi bosona jiran gidduutti nagahaan bu'ee qilleensi nagaa tasgabbii dachee Oromiyaa akka dhuunfatuuf tattaaffiin uummanni Oromoo sadarkaa jiru taasisaa jiru olaanaa ta'uu dubbatan. Tattaaffiin kun hanga tokko ija godhatee mootummaa fi qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo waliigaltee irra ga'uu simaniiru. Gaaffileen akkamiin waliigaltee irra ga'uun akka danda'ame waliigaltee kana kan duraanii irraa adda maaltu akka isa taasisu garri tokko galee gareen tokko bosonatti hafee nageenya Oromiyaa waaraa ta'uu akkamiin danda'a gaaffilee jedhu irratti miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa fi gorsaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Birgaadeer Jeneraal Haayiluu Gonfaa kamisa darbee gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin ibsaniiru. Akka ibsa isaaniitti Oromoo gidduutti wal dhabbiin jiru karaa nagahaan furamuuf waliin dubbiin Eertiraatti eegalame osoo adda hin citin biyya keessattis namoonni garaagaraa fi sadarkaalee adda addaatti adeemsifamaa tureera jedhan. Waliigaltee tibba darbe mootummaa fi qondaaltota olaanoo waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifame taatee halkan tokko yookaan baatii muraasaa osoo hin taane firii dhamaatii yeroo dheeraati jedhan. Kun ammoo dachee Oromiyaa nagaa dheebottee fi uummata Oromoo qe'ee isaa irratti goolameef misraachoo ta'uu himaniiru. Araarsitoonni ammoo osoo alagaa hin taane abbootii gadaa, haadholii siiqqee fi manguddoota Oromooti jedhan. Hundaa ol uummanni Oromoo dararaa hamaa keessummeessaa jiru imimmaan buusaa araarsutti ka'eera jechuun dubbataniiru. Kana malees waliigalteen kun cimina waliigalteewwan kanaan dura turanii fudhachuun qaawwan turan ammoo duuchuutti kan xiyyeeffate ta'uu eeranii karaa miirarraa bilisa ta'ee fi bilchina qabuun sanada deeggarame kan taasifamee fi qajeeltuu nageenyaa waaressuu irratti kan bu'uureffatu ta'uu hubachiisaniiru. Waliigalticha irratti nageenya ofii waloon tikfachuu fi dirqama baachuu irraa kan hafe waliigaltee kana ilaalchisee akka kana duraa qaawwi ibsamu akka hin jirres dubbataniiru. Uummanni Oromoo qe'ee isaanirraa godaanee tasgabbeessuuf ifaajaa nagaa buusuu irratti daqiiqaa tokkoof boodatti jedhee hin beeku jedhanii haala qabatamaa amma jiruun waliin mariirraa kan darbe ilmaan haadha takkaa gidduutti dhumaatii fi diinummaa geessuuf qawwee nama kaasu akka hin jirre himaniiru. Ta'us nageenya buusuun mootummaa adda waraanaatti rasaasa tokkoon wareegamuu caalaa ulfaataa ta'uu imala araara buusuu kana keessatti hubachiisaniiru. Akka isaan jedhanitti waliigalteen nageenyaa amma taasifame kun waan kaleessa har'aa fi waan dhaloota boriiti jedhan. Uummanni Oromoo ilmaan isaa bosona jiraniif irra deddeebiin waamicha taasiseera. Karri nageenyaaf banaa waan ta'eef kana booda waamichi addatti taasifamu hin jiru jedhan. Dhimma hidhattoota bosonaa deebi'anii irrattis ijoolleen bosonaa deebi'an kunneen akka Oromoo tokkootti qe'ee isaanii irratti waan fedhan dalaganii akka jiraataniif haalli fedhii isaanii irratti hundaa'ee ni mijataaf jechuun dubbataniiru. Fayyadama humna elektirikii irratti kaffaltii taaksii dabalataa hojiirra ooluu jalqabe. Tajaajilli humna elektirikii Itoophiyaa kaffaltii tajaajila elektirikii maamiltoota sa'aatii kiiloowaatii 200 ol fayyadamanii fi maamiltoota haaraa wal qunnamsiisuu dabalatee kaffaltii tajaajila adda addaa maamiltoonni kaffalan irratti taaksii dabalataa qabeenya hojiirra ooluu jechuun beeksise. Akkaataa labsii ministeerri mallaqaa hanga fayyadama elektirikii fi bishaanii manneen taaksii dabalataa irraa bilisa ta'e murteessuuf baaseen kaffaltiin kun baatii fulbaanaa irraa eegalee hojiirra ooluu jalqabeera jedhan. Akka qajeelfama kanaatti maamiltoonni tajaajila kana fayyadaman irraa taaksii dabalataa ji'a ji'aan sassaabuun mallaqni walitti qabamee ministeera galiiwwaniif galii ta'a jedhame. Dhaabbatichi taaksii dabalataa qabeenya hojiirra kan oolche ji'a sadaasaa eegalee yommuu ta'u maamiltoonni kaffaltii taaksii ji'a fulbaanaa irraa eegalee argamu shallagee muddee kana kan kaffalan ta'uun himama. Dabalataan taaksii dabalataa kan kaffaltii maamiltoonni tajaajila adda addaaf raawwatan irratti hojiirra akka oolu himeera. Bulchiinsi Beenishaangul Gumuz lafa kaaree meetira 50,000 hin misoomne investoroota irraa deebisee fudhate. Kaabineen mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz lafa kaaree meetira 50,000 hin misoomne investoroota irraa gara baankii lafaatti akka deebi'u murteesseera. Kaabineen pirezidaantii naannichaa Ashaadlii Hasaniin durfamu investimentii magaalaa bu'aa qabeessa taasisuuf
Abbootii qabeenyaa damicha irratti hirmaatan hojiitti seensisuuf kanneen lafa fudhatanii hojiitti hin seenne irratti tarkaanfii fudhatuu irratti mari'ateera. Akka odeeffannoo waajjira kominikeeshinii naannichaa agarsiisutti abbootii qabeenyaa lafa investimentii magaalaa fudhatanii akkaataa waliigalteetiin osoo hin misoomsin jiraachuu isaanii irratti xiyyeeffannaan kenname mari'achuu dubbataniiru. Dabalataan abbootiin qabeenyaa lafa investimentii magaalaa fudhatan 80 ol ta'an yeroo gabaabaa keessatti gara misoomaatti akka seenan kaabineen naannichaa beeksise. Yeroo jedhame keessa gara misoomaatti yoo kan hin seenne ta'e tarkaanfiin irratti fudhatamu cimaa ta'uu himaniiru. Misoomni koriidarii magaalaa Shaggar akka duraan jedhameen hojiitti hin galle jedhan jiraattonni. Hojiin misoomaa koriidarii magaalaa Shaggar baatii 3 dura eegalame saffisa jedhameen hojiitti hin galle jechuun jiraattonni magaalichaa komii kaasaniiru. Jiraattonni magaalichaa garaagaraa komii misooma koriidarii magaalichaa irratti qaban miidiyaadhaaf himaniiru. Baatii 3 dura hojii diigumsaa kanneen biroo raawwatanis isaan alatti wanti eegalame kan hin jirre ta'uu jiraattonni kutaa magaalaa Afurii fi Sabbataa eeraniiru. Akkaataa jedhameen hojii eegaluu dhabuun isaa rakkoo nu saaxileera jedhanii daldaaltonni baatii 3 dura misoomaaf kaafaman hanga ammaatti hojiitti osoo hin galin hafaniiru jedhan. Sababa kanaan jireenya idilee sirnaan itti fufsiisuus rakkanneera jechuun komii isaanii kaasaniiru. Jiraattonni kutaa magaalaa Sulultaa, Malkaanoonnoo fi Burraayyuus rakkoo wal fakkaataan saaxilamuu isaanii dubbataniiru. Misooma koriidarii ni deeggarra garuu akkaataa saffisaan diigaman hojiitti seenuu dhabuun isaa rakkoof uummata kan saaxiludha jechuun dubbataniiru. Sarara humna elektirikaa bakka jijjiiruu, keebila telekoomii diriirsuu fi kanneen biroo wal qabatan hojjetamaa jiraachuu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa himanii hojiin misooma koriidarii kun yeroo dhiyootti guutumaa guututti akka eegalus dubbataniiru. Gaaffiin keenya jaarraa tokkoo fi walakkaa marii kanaan deebi'uu qaba jedhan hirmaattonni marii biyyaalessaa. Oromoon harma hoosisee guddifachaan orma oroomsee hammatee guddisee qe'ee fi qabeenya isaa irratti kabaja dhabee cunqurfamaa jaarraa lakkoofsiseera jechuunis dubbataniiru. Abbaa Gadaa Sikkoo Mandoo Baalee kan ta'an Aliyyi Mohaammed Surur miidiyaa waliin taasisaniin Oromoon saba guddaa roogawwan maraan lafee dugda biyyattii ta'ee osoo jiruu qe'ee isaa irratti jibbamee eenyummaan isaa mulqamee cunqurfamaa turuu yaadachiisaniiru. Sirnoonni darban maqaa Itoophiyaa tokkoomteen eenyummaa Oromoo ukkaamsaa gola isaatti alagoomsaa olaantummaa afaanii fi amantii tokko itti lallabaa turuu isaanii himanii har'a sirna qeenxee akkasii eenyuyyuu dhagahuu waan hin feeneef mootummaan komii sabootaa fi sablammootaa furuuf tattaaffii eegale jajjabeessee itti fufuu akka qabu dubbataniiru. Oromoon qe'ee isaa irratti alagoomuun Finfinnee keessatti akka lammii lammaffaatti ilaalamaa tureera jedhan manguddoon kun kabaja argachuu malu argatee mirgi abbaa biyyaalessummaa isaa mirkanaa'uu qabas jedhaniiru. Sirnoonni darban Oromoo qe'ee isaa ganamaa Finfinnee irraa dhiibanii biyya abbaa isaa ormammoo qe'ee isaa irraa dhaalchisanii turan jedhanii warreen qe'ee keenya hin gaddisnu jedhanii kaleessa wareegama qaalii kaffalanis dhaloonni har'aa ammoo marii kanaan qabsicha mirkaneessuu akka qabu dubbataniiru. Afaan uummata bal'aa sadarkaa Afrikaatti dubbatamu hacuuccamee afaan hojii federaalaa akka hin taane taasifamuu qeeqanii rakkoon kun marii kanaan furmaata akka argatus abdiin qaba jechuun dubbataniiru. Oromoon akka sabaatti sabootaa fi sablammoota biroo dhiibuufis ta'ee cunqursuuf karoora kan hin qabne ta'uu himanii qabsoon inni guddaan walqixxummaa akka mirkanaa'u olaantummaan seeraa akka kabajamu ta'uu hubachiisaniiru. Hirmaattonni biroos mariin biyyaalessaa kun seenaa Itoophiyaa keessatti isa jalqabaa ta'uus kaasanii gaaffiin mirga seeraan dhiyaate seeraan deebii akka argatuuf hawwii qaban ibsanii warri maqaa Oromoon bosona jiranis waraana dhiisanii ilaa fi ilaameedhaan nagaa buusuuf haala jalqabame akka itti fufsiisan dubbataniiru. Mariin biyyaalessaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti geggeeffamaa jiru hanga muddee 15tti kan itti fufu yommuu ta'u, komiin akka naannootti jiruu fi furamuu qabu kutaalee hawaasaa garagaraan dhiyaachaa furmaanni waaraas itti kennamuuf eeggama jedhama. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa gara oduu biyya alaatti yoo dabarru, suuraan dursaa finciltoota Sooriyaatti dubartii hijaaba hin uffatin waliin ka'e falmii kaaseera. Alshaaraan torbaan darbe keessa osoo dubartii takka waliin suuraa hin ka'in dura akka mataa isheetti uffattuuf mallattoo kan kennu viidiyoo mul'isu miidiyaa hawaasummaa irratti qoodameera. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaas dhimma kanarratti falmii guddaa taasisaa jiru. Gocha dursaa finciltoota Sooriyaa kanarratti hundaa'uunis Sooriyaan gara fuulduraatti maal fakkaachuu yookaan kallattii akkamii akka hordoftus ni agarsiisa jechuun wal falmii itti fufaniiru. Kana raawwachuun isaanii gara fuula duraatti sirna Islaamaa hojiirra oolchuuf dirqisiisuu mala jechuun kanneen yaaddoo ibsatanis hedduudha. Libaaraalonni Ahmad Alshaaraan erga Bashir al-Assad aangoo irraa buqqisanii ofii teessuma koranii booda sirna Islaamaa hojiirra oolchuuf deemu jechuun dubbataa jiru.
Gareen leellistootaa ammoo duraan durseeyyuu dubartii waliin suuraa ka'uu hin qabu ture jechuun Ahmad Alshaaraan qeeqan. Alshaaraan gama isaaniitiin ani hin dirqisiifne haa ta'u malee bilisummaa dhuunfaa kootiif yeroo suuraa ka'uu karaan ani barbaadeen ta'uu qabaata jechuun gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin dubbatan. Dubartiin viidicha irratti mul'attee fi maqaan ishee Liyaa Kayralaa jedhamtu akka rifeensa ishee haguuggattuuf sababii gaafatamteef kobii hin qabu jechuun dubbatteerti. Kana malees dursaan kun nama waliin akkamiin walitti dhihaachuu akka qabu murteeffachuuf mirga qaba jechuunis mirga isaa eegdeerti. Haa ta'u malee haalli kun gara fuulduraatti Sooriyaa biyyattiidhuma amantiin qoqqoodamtee bulchuun dureewwan dhufaniif baay'ee cimaa akka taatu agarsiisa jechuun dubbatamaa jira. Namoota siyaasaa fi hidhattoota garaagaraa bulchiinsa Bashar al-Assad mormaa turan gidduus ilaalchi akkanaa adda addaadha. Kanneen keessaa muraasni dimokiraasii jala buluu fedhuu, kaan immoo sirna islaamawaa jala buluu kan barbaadanidha. Girtuun duraan Al-Qaa'idaatti hidhata qabu HTS gara jalqaba bara 2017 bulchiinsa Idlib yeroo to'atu sirna to'annoo cimaa kan murteesse ture. Liyaa Kayralaa Ahmad Alshaaraa waliin suuraa ka'uuf kan gaafatte yeroo dursaan finciltoota Sooriyaa bakkeewwan Meezaa Demaasqoo keessa jiru daawwataa turanittidha. Suuraa waliin ka'uu dura Shaaraan rifeensa ishee akka haguuggattu harkaan akeekuun viidiyoo mul'iseera. Kilippiiwwan viidiyoo fi suuraawwan taatee sana mul'isan miidiyaa hawaasummaa gubbaa qoodaman dheekkamsa kaasaa jiru. Chaanaaliin France 24 jedhamu taatee kana mata duree Sooriyaan bulchiinsa Islaamaatti qajeelaa jirti jechuun yoo gabaasu, gaazexeessaan Sooriyaa tokko abbaa irree tokkorraa gara abbaa irree isa biraa bakka buufne jechuun qeeqeera. Miidiyaa hawaasummaa irratti xiinxaltoonni kan finxaalessummaa aangoo irraa bahanii jedhan, kaan immoo dubartiin mirga qabdu dirqamtee jedhanii balaaleffachaa jiru. Cimsitoonni seera islaamummaa immoo teelegiraama irratti akkamiin jalqabumaa dargaggeettii biraa viidiyoo waraabuudhaaf suuraa ka'uu hayyamamaa ta'e jedhanii Ahmad Alshaaraa qeequu itti fufaniiru. Kanneen amma dursaa finciltoota Sooriyaa qeeqan gara caalu kana dura dhimma siyaasaa fi amantaa Ahmad Alshaaraa qeeqaa warra turanidha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun har'aaf qabanne kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Waan nu waliin turtaniif galatooma.